silaa iyyaalli tokko ka farshoo dhugu ka zinaa dalagu ka waa hatu waan kana dalagee natti hin dhaga'amu ture. Garuu ammoo namni keenya sheekkanif beekan, namni keenya gartee dura bu'atti beekan, namni keenya ummanni kun islaamummaa tajaajilan ja'anii isaan beekan hoggaa waan akkanaa hojjetan hedduu natti dhaga'ama. Obboleeyyan, wallaahi wanni girdoo duubatti dalagamaa jiru akka isin seetanii miti. Wanni girdoo duubatti hojjetamaa jiru akka isin seetanii miti obboleeyyan. Miidiyaa Nuurul Hudaatii fi miidiyaa TV Islaamaa rakkoo ciccimtuu obboleeysa keenya irratti isaan geggeessaa jiran arraan tana waliin laalla. Karaa qophiitiyyaa na waliin deemaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا كمان ترى دراء السنين جئه واني هجة ماجرو girdoo duubatti waan anaa fi ati dhiisi hattuu farshoo dhuydu qaanfachiiftu. Hayye maali jechuun keessan hafan qabu isinittin dheereysu. Obboleessa keenya artist Abdul Jawad Ibrahim, artist Caayaa Ibrahim, artist Caayaa yookaanuu Ustaad Abdul Jawad Ibrahim nama nashiidaa 80 ol diraamaa godaannisa godaansaa amata dheeraadhaaf miidiyaa Nuurul Hudaa irratti sagaleedhaan waa hojjechaa ture. Amata 5 guutuu. Amata 5 guutuu hojjechuun si hin sheeneysin. Arraan tana wanni miidiyaa Nuurul Hudaa irratti dalage. Waan inni afaan kiyyaan dubbachuu deemuu miti Nuurul Hudaa qofaa miti. TV'n Islaamaa too maal irratti hojjete obboleessa keenya Abdul Jawad irratti. Daawwattootaa fi hordoftoota waan inni afaaniin dubbadhee isinii himuu deemuu miti. Obboleessi keenya afaaniin dubbatee himuudhaaf jiraata. Akka isaanii wajji yeroo dheeraa dalagaa ture. Arraan tana immoo maal akka isaan irratti hojjetan. Laata dhiiroo maal yaadaniiti? Abdul Jawad nin beek lafee duydaa TV Nuurul Hudaa kan ture Abdul Jawad. Asoosama ajaa'ibaatichirraa dalagaa ture. Diraamaa adda addaa achirraa dalagaa ture. Nashiidaa 90 ol nama hojjeteedha. Namni kun nama Nuurul Hudaadhaan dhaabbachaa ture yoo jenne ni dandeenya. Qooda kaayuufii qabdan. Nuurul Hudaa keessa deemtanii qophiilee isaa yoo dhageeffattan godaannisa godaansaa, nashiidaalee adda addaa, diraamaalee adda addaa walitti qabee kaniinan ijatiyyaan bira taa'ee arke nama hojjeterraa hi tokko. Duba daawwattootaa fi hordoftoota arraan tana Abdul Jawad maal afaan isaatiin asirraa himachuu deema? An himuun deemu afaan isaatiin himuu deema. Mee kallattumaan waan obboleessi keenya Abdul Jawad je'u ana waliin dhageeffadha. Obboleeyyan hoggaanii fi nan dubbadhu. Wallahi ani TV Nuurul Hudaa irraa rakkoo qabaadheeti miti. Obboleeyyan mee osoo waan takka laaltanii hin qoratin yookaanuu laaltanii hin hubatin akka yaada irratti hin kannine. Aboo Rabbi jiruu duniyaa fi akhiraa isiniif haa ibsu. Mee waan takka hubadhaa dura. Hamzaan Nuurul Hudaa irra waa kaayuun dhufne. Nuurul Hudaan TV xiyyaa fi keeti. Nuurul Hudaa irraa rakkoo hin qabu an. Nuurul Hudaa irraa rakkoo hin qabu. Nuurul Hudaan ulamaa'ii babbareedduu san nuu dabarsa. Garuu ammoo hojjettoonni Nuurul Hudaa keessa jiru arraan tana obboleessa keenya irratti maal akka isaan hojjetan kallattumaan anaa waliin laaltan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Isinittin dheereysu obboleessi keenya afaan isaatiin himate yuutuuba isaa irratti gadhiise waan isaan irratti hojjetan. Yuutuubni isaa akkuma asirra gartan kana artist Caayaa ja'a. Viidiyoo tana sa'a 2 dura gadhiise obboleessi kiyya. An ammoo akkuman seenettiin arke reaktii irrattiin godhuu qaba je'ee gama gartee Facebook kiyyaatii fi YouTube kiyyaatiin illee isinii dhufe. Ani obboleeyyan kiyya sagalee cunqurfamaati. An Hamzaan Shee Jaabir sagalee miskiinaati. Sagalee cunqurfamaati. Hayye isinittin dheereysu.
mee waan obboleessi keenya jiru ana waliin caqasa. Okay, du'aa fi jiruun waa adda fagoo miti jaa. Mata dureen viidiyoo tanaa du'aa fi jiruun waa adda fagoo miti. Taayitilli immoo viidiyoo tanaa yookaan maqaan viidiyoo tanaa bulchinsa miidiyaa Nuural Hudaa jaa. Okay, dhaamsaatu achitti deemaa jira. Hordoftoonni miidiyaa kana hordoftan numa daawwadha obboleeyyan na waliin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك هي خفجمو أكم بلتن نافي ميديا نور هدا جدتي ربي مرتي سجرا سنو لا تعمال مرتي استنقافي جتون كبا يا دغ يا أصلا جي فن دي بيسا خنورا صدا بريان كي يجعالي كقالي الدنيا تنيرت يرو تك تك جريني تورتي سكوريتي لقاك أمنا dubbachuu dhiisii fuunfachuufus dubbisiisu haasofsi dirqisiisa. Anis arraan tana miira akkasii keessaan jira. Akkasin naa hubadhaa. Gariin keessan immoo yaaboo silaa obsee maal qabaa naan jechuun ooltan. Obsa waan irra qabdan natti hin fakkaatu isinuu. Silaa amata 5-6 dabre kana waan naa fi miidiyaan hordofaa jidduu mudate isinii hime irra hedduun keessan dallantanii obsa dhabdanii waa baay'ee balleessuun ooltan. إن شاء الله تعالى أمتا شنان دبرخانا وانا في ميديا نور الهدى الرتي نجدو مدتي أصوبيتني أبصد أبدانيجي إن شاء الله تعالى عبد الجواد يونا لغي فتشاجراتي أستاذ عبد الجواد أبالي سقيا ميديان كيا ميديا نمزا شيخ جابر جو سغلي أكاممتيف سغلي دا وان إسان سرق جيسات رون هنداهو yoo ati chaayinaala keetii irratti gadhiifte an fideetiin ummata agarsiisuudhaaf qophii si duuba jirra waan fedhe naa taatu inshaallah waan isaan sirra gaggeessan akka nuuf himtuun kabajaa fi jaalalan si gaafadha miidiyaa kiyya lachuu irrattuu niin dhiyeessa feesbuukaa fi yuutuuba irrattis hayyee na wajji oofa. Rabbii waa mara galmeessee jira ani hunda dubbachuun barbaadu nama itti gaafatamni itti dhagahamu waan ta'eef. ميديا نور الهدى ساتلايت الرأي قبل إبهاتي لما كسر جهجرة قرود ابن الرحصة ديمو وهي خناتي بيتي أنا في ميديا خنا جدتي وان مدتين وان قباب دتك خاصو فده قريب في اللي سيتي استه تجون خن أبو زي فلان هو قلمو قريب قرتي ساتلايت خني طالب بدن هو قلمو سو تاتي وانين نمدرها سواتر يو يادتن قريب في اللي سيتي في قريب ساتلايتي هيه مين دا إفي ولي هرني أنجرو مين دا باتي لما نان إرجلي غري غرتي ساتلايتي خمي طالب بدن ميديا نور الهدى ساتلايتي را إيجابو باتي لما كسر جهجرة قرود ابن الرحصة ديمو وهي خناتي بيتي أنا في ميديا خنا جدتي وان مدتين وان قباب دتك خاصو فده قريب في اللي سيتي استه تجون خن أبو زي فلان هو قلمو قري غرتي ساتلايتي خمي طالب بدن هو قلمو سو تاتي مين دا إفي ولي هرني أنجرو مين دا باتي لما نان إرجلي وني كان نما قديسيسو مين دا نا إرجو أبو ساني أصون تهين بالبلال أبليين من دا إفي ولي هرني من دا باتي لما هنرجنيف أبلي سخني عبد الجواد نما قرتي أكما اسم بيتن دلقا برا يوخي دلقيتينيس dhugaa rabbii walitti himna Abdul Jawaad akka xiyyaa fi keetitti qarayyoo lamaan hin argu wanni inni eeggachaa ture damooza kana gaafa damooza kanarraa muran obboleessi keenya ilmaan qaba haadha manaati qaba maal mashruufaa ja'anii hin yaanne ifii damooza walii hiraniititi damooza isaa hin ergineef maali sababni damooza Abdul Jawaad hin ergineef maal itti fadhaniiti isin haa gaafadhu mee daawwattootaa fi hordoftoota mee rabbiin akkana numa jaalataa aboo rabbi sodaadhaati rabbiin zulmii akkanaa ni jaalataa obboleessi keenya wanni inni gaafachaa jiru maallaqa naa liqee isaa miti damooza inni itti dalagaa jiru naa kannaadha
damoozni sun waan guddaa miti. Ifii kasaanii walii hiranii hoggaa kasaa dhorkatan maal haa jennu mee maaliif dhorkatan haa jennu. Akkuma isaan warra qabanitti inninis warra qaba. Akkuma isaan ilmaan qabanitti inninis ilmaan qaba. Mee maaliif dhorkan haa jennu. Maali mee sababni isa dhorkaniif maali jettanii yaaddan isin. Oofaa na wajjin mallee. Mindaa ifii walii hiranii garuu mindaa baatii lamaan aan ergine. Wanni akkaan nama gaddisiisu mindaa naa erguu dhabuu isaanii osoo hin tahin bilbilallee na jalaa kaasuuf hin eeyyamne. Xaalibuu dabalatee. Maaliif garuu? Bilbilallee na jalaa kaasuuf hin eeyyamamne xaalibuu dabalatee. Aboo xaalibuu aboo rabbi sodaadhu. Rabbi sodaadhu. Namni naman qabu sagaleen qabu. Obboleeyya yuutuub obboleessa keenya artisti caayaa jalatti sa'a lama dura gadhiise nama 52 qofaatu laale. Namni isa dhagahu hin jiru jechuudhaaf immoo kamindaa isaa zallamtanii dhorkattaniif waan dalagate isin gaafachaa jira xaalibu. Yaa ummatoo mee isin murteessaa rabbi sodaadhaa billaahi alaykum. Billaahi alaykum murteessaa. Moo xaalibu Abdul Jawaad ijan qabuunan agaru jetteeti moo. Rabbiin gartee atiif ija kannee isa ija dhorkees Khaaliqa ni dandeya. Boru ati ija si dhorkee isaaf ija kannuu dandeya. Xaalibuun baana. Maalikki kun obboleessa kiyya zulmiin tun maali? Aboo rabbiin sodaattani. Aboo ummatoo laalaa isin murteessaa. Ani miidiyaa Nuurul Hudaa irratti waan inni fi oofaa jiruu miti. Waan obboleessa keenya godhan dhageeffadhaa oofaan mallee na wajji. Warri arraantan ilmaan kiyya beelessitan. Rabbi ilmaan keessan haa beelessuu hin jiru. Badii isin daleeydaniinis ijoolleen teessan akka adabamtu hin barbaadu. Hamtuu isin hojjettan ummatuma keessan irratti rabbi haa oolchu. Tarii arraantana isin reestooraantii adda addaa keessaa arroostoo caccabsaa fi micciirraa soorachuu dandeessan. Yoo fedhe guyyaa akhiraa zaqqum nyaachuu maltan. Hundaafuu anis galataa fi mindaa kiyya gumaa kiyya rabbi irraa hin eeggadha. Dhugaadha. Warri arraantana ilmaan kee beeleyse Abdul Jawaad akkuma keetitti akkuma ati ilmaan qabdutti ilmaan qabaachuu malan yoo waan kana fiil godhuu dadhaban ifii deemanii dalagachuu danda'an. An sababni tokkichiniin as keessaa barbaadu daawwattoota kiyya. Maali sababni baatii lama damoosa obboleessa kiyyaa dhorkaniif? Obboleeyyan rabbiitu nuti haadhaa fi abbaan takka nun dhalle walitti. Maaliif laata dhiiroo? Maal waan ta'eef? Mee naaf galchaa maal waan ta'eef? Xaalibuu maal waan ta'eef damooza sadaqaa sin kadhanne damooza gartee achi keessatti itti dalagaa ture lafee duydaa tan gartee TV Nuurul Hudaati ture Abdul Jawaad waliin beeynan hundinuu maali sababni ilmaan isaa beelessitaniif? Hayyee isaan qofaa miti TV Islaamaatis ittiin dhufaa jira. Garuu yakki kiyya maali? Kan badiin diliitu narra dalagamteef. Maali yakki Abdul Jawaad kan badiin diliitu narra dalagamteef oofaayyee? Yaalamni anis hangaan dandahutti beekumsaa fi yeroo fi humnatiyyaan diin kana qaddamaatiin ture. Inumaa garee saatalaayitis taanaan warri gartee PLCtis hojjettoonni miidiyaa Nuurul Hudaa kutaa bulchiinsaatii fi teeknikaatis taasisu kabaaleen baqatee fi kabooleen bahe jidduu hundinuu biyya ormaa keessatti gartee dahatanii dallee sibiilaa fi ijaaranii waan danda'an dalagaa turan. Angaruu amata 5 fi 7 dabre kana haaluma biyya keenya jiru wajjin biyyumatti waan hin danda'u fi waan irraa eeggamuun dirqama kiyya bahaa ture. Maal abdatteetiin aan jechuun ooltan rabbuma tokkichaan abdadhe. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Rahmaanis quduraa isaatiin natiisee kunoo arraan nagahee jira. Egaa rabbiin kaleessa gartee rakkoo san keessaa na baasee arraan na afe qormaata narra mudadhe kanas akka na dabarsu abdii guutuun qaba. Yoo fedhe rahmaan jiruu tiyya wayyeessee imaanaa fi tasgabbiin nagahaan jireenya wayyaa keessa na jiraachisuu danda'a. Yoo barbaade immoo shoorarkaa fi jeequmsa addunyaa tanaa ergaramaa fi darara jireenyaa kanarraa fuudhee gama isaa na fidee hara na galfachiisuu mala. Sun murtiin tasaati. Rabbiin
ما في ميديان ولودا جدت وام مرتيسة جرا مرتيسا يوم أكره وتوفي ما لك مرتاح إن شاء الله وجن إيجا يسنو هواسلي لا تا ما المرتيسة مرتي ونيجا شو بربادو يوم جراد ربين أمرينا ديرس إن شاء الله يا ده هريا في ميرا هريان ولد جانا يوم بيان كي يجيه جمر بيدينس رحمة آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عبد الجواد أبشر جيوب بلي سخية واني دوتو فنجرو أمني إسلاما سبرا جرا أمني مسلما سوجي جرا واني سيجي سنجرو إن شاء الله سيچنا جرا بلي سخية ميديا نور الهدى دموزا خيس الأوركة جتشون ندوتا جتشو ميتي akkasumatti miidiyaan TV'n islaamaa too haga ammaan tanaa hojjadhuu ja'anii isa hojjechiisaa jiran. Beekee obboleessi keenya hoggaa hojjadhu ja'aniin osoonii fi qarayyoodhaan hin agarre itti laffe'ee waan kana hojjetee isaan biraan gahee hurkaa isaa san baasee hoggaa isaan damooza isaa dhorkatan akkam. Aboo billaahi alaykum rabbi sodaadha yaa TV Nuurul Hudaa. yaa xaalibuu rabbi sodaadhu ummata kun dalagaa isaanitti jiran akkana TV'n islaamaatis haga ammaan tanaa hojjadhu je'eenii gartee wanni inni haga ammaa isaaf kafalen jiru maali zulmiin akkana bar namni sa'aa takka hojjete damooza qaba booyi baatii 2 guutuu dhiisaatiti akkuma isin ilmaan qabdan akkuma isin nyaachuu feetan isin yoo arraan tana TV'n kun mindaa isin dhorkatellee gabbaatanii dalagachuu dandeessan. Awo rabbi sodaadha viidiyoo tana obboleessi kiyya chaayinaala isaa irratti gadhiise chaayinaalli isaa artist caayaa ja'a achi jalaa deemtanii ilaaluu dandeessan. Haga ammaan tanaatti obboleessi kiyya bilbilallee yoo itti dawwalan hin kaasu. maal keessa akka inni jiru immoo ummanni Oromoodhaa ummanni bal'aan nama gartee lafee duwidaa TV Nuurul Hudaa ture ammallee TV Islaamaati wajji hojjechaa jiru haga ammaan tanaa damoozni dhoorgatamee sii galee hojjechaa jiraa qabi damoozni dhoorgatamee damooza ammaletti unoo bilaash hojjetee kanatti online irraa isa dhabamsiisan. yoo damooza namaa kafaluu hin dandeenye maaliif nama kana qabdanii kana gootan TV Islaamaatiin baana maali bilaashitti nama hojjechiisuun maalleeyni ummata irraa walitti qabamu sii galee eeysa kuteeti damooza obboleessa keenya miskiinticha dhorgatan ummata waan isiniifiin dhiisa hagana ala haasa'uu hin danda'u namni dandeessanitti bilbiluu barbaaddan Abdul Jawaaditti namni oduu tana adda baafachuudhaaf Abdul Jawaaditti bilbiluu barbaaddan yooniif bilbila isin jalaa kaase haga ammaan tanaa bilbila nu jalaan kaase obboleessi keenya maal akka ta'e Allahu alam faamilii qaba faamilii isaa jalaa beeleysan faamilii isaa jalaa miidhan daa'ima qaba daa'ima isaa jalaa beeleysan daa'imni isaanii garaan guutame bilbilli asirra gartan kun ka Abdul Jawaadi ana caalaa informationa isaa isin itti dawwaltanii argachuu dandeessan bakka adda addarraa namootan bira dhaabbanneeti gargaarra rakkoo TV Nuurul Hudaatii fi TV'n Islaamaa isarratti geggeessaa jiru kana isa gaafachuu barbaanna jettan bilbila isaatiin dawwaltanii gaafachuu dandeessan. Anammoo sagalee miidhamaa hundaatiin tahuu barbaada. Daawwattootaa fi hordoftoota waan nu daawwattaniif viidiyoo immoo chaayinaala isaa artist Caayaa jala dheeyxanii daawwachuu dandeessan. Viidiyoon tun taniin ani isiniif fidee miti an chaayinaala isaa jalaa hin fuudhee fide kunoo akkuma chaayinaala isaa gartan kanatti. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti anilleen artist Caayaa yookaan Ustaad Abdul Jawaad jajjabinaan si hawwa. Rabbi si haa jajjabeessu. Damooza baatii lamaa si dhorgatanii ilmaan kee beeleysuun waan namatti dhagahamaati. Rabbi haqa keessiif haa baasu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu obboleeyyan. Nageetti naa tura.